Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video har'a keessatti siitingii bareedaa tokko waliin ilaalaa. Siitingiin kunis siitinguma bilbila keenyarraa nuti sirreeffachuudha dandeenya jechuudha. Faayidaan isaa immoo liinkii yeroo ammaa kana namoonni hedduun nutti erguudhaan liinkii hin beekamne nutti erguudhaan liinkii sana irratti jechuudha yeroo nuti cuqaasne jechuudha irra seenne daayirektiidhuma kaameraa bilbila keenya irra jiruun kaameraan bilbila keenyaa qaxxitaadhuma gara nama footoo kan keenya akka inni itti ergu jechuudha gochuudha danda'a jechuudha. Osoo nuti hin jaallanne osoo nuti hin barbaanne liinkiin sun jechuudha qaxxitaadhuma footoo kaasee jechuudha osoo nuti hin beekne gara nama sanaatti erga jechuudha. Kanarraa bilisa ta'uudhaaf jechuudha siitingiin kana on godhachuu qabna jechuudha. Footoo kan keenya illee namoonni hedduun baruu danda'u. Kana biraanis websaayitii garaagaraa irratti illee jechuudha footoo kan keenya akka inni dubbatu sagaleetti godhanii waan adda addaatti godhanii fayyadamuu danda'u jechuudha. Kanaaf illee jechuudha siitingii kana on godhannee jiraannaan faayidaa guddaa nuuf oola. Akkasumallee namoonni fuulli kan keessan sooshaal miidiyaa irratti illee mul'achuu hin barbaanne. Kana biraanis fuulli kan keessan jechuudha namoonni isin beektan yookaan namni isin beekne illee baruu hin barbaanne yoo jiraattanis siitingii kana yoo godhattan faayidaa guddaa nuuf qaba jechuudha. Kana biraanis sagalee jechuudha waatsaappii irratti akkasumas telegiraamii irratti namoonni jechuudha dhaggeeffattanuu sagaleen sun osoo hin xumuramne bilbila kan keenya jechuudha daayirektiinuma iskiriinii bilbila keenyaadha jechuudha yeroodha cufatu sagaleen sun illee waliin ni cufata jechuudha. Akkasuma kanaaf illee faayidaa guddaa qaba jechuudha. Siitingii kana on goone jiraannaan sagaleen waraabame sun hanga xumuramutti laayitiin bilbila keenyaa illee yoo cufate paatanii yoo cufate illee sagaleen sun jechuudha cufachuu hin danda'u jechuudha. Akkasuma illee jechuudha kaameraa jechuudha bilbila kan keenya inni lammaffaan immoo bilbila kan keenya kaameraa hin kaasu jechuudha. Sababni isaas immoo boorsaadha yookaan kiishaa yeroo nuti ol fuunni silkiin kan keenya otuma baatanii irra jiru yeroo tokko tokko kaameraa jechuudha isaa waraabu yookaan viidiyoo irra jiru jechuudha arguu dandeenya jechuudha. Kanaaf illee ni daangessa jechuudha sekuriitii itti nuuf godha jechuudha. Kan biraa immoo jechuudha siitingii kana on goone jiraannaan sagalee jechuudha waraabuudhaaf hin dandeenye jechuudha. Akkasumas telegiraamii waatsaappii iimoo adda addaa irratti sagalee namaaf waraabuudhaaf namoonni barbaadan siitingii kana on gootanii yeroo jiraattanitti sagalee waraabuu hin danda'u. Kanaafis of gootanii yeroo tokkoof of gootanii jechuudha sagalee waraabdanii kaatanii deebisuudha dandeessu jechuudha. Akkasuma jechuudha kaameraa namoonni kaasuu barbaadan kaameraa bilbila keenya irra jiru jechuudha. Kaasuu yeroo barbaadanitti siitingii kana of gochuudhaan kaasuudha dandeessu jechuudha. Kaasuu illee hin danda'u jechuudha. Siitingiin kun on ta'ee jira jechuudha. Siitingii kana argachuudhaafis namoonni jechuudha eessa argana jettaniifis kun siitingiin bilbila keenya irra jiru kana yeroo tokkoof kilik ni goona sana booda jechuudha bakka jechuudha gadi fuunee jechuudha xiqqoon masii scroll goone sana booda bakka about phone jedhu kana irratti jechuudha yeroo tokkoof kilik ni goona sana booda about phone banka jedhu kana irra jechuudha software information kan jedhu jechuudha kan nuti maratan jechuudha. Software information bakka jedhu irra yeroo seenne kun akkuma argaa jirtan build number bakka jedhu kana irra yeroo torbaaf kilik ni goona jechuudha. Kuno yeroo torbaaf yeroo nuti haala kanaan kilik goone sana booda jechuudha paatanii bilbila kan keenyaa nu gaafate jechuudha. Siitingii kana allow gochuudhaaf yookaan eeyyama kennuudhaaf jechuudha paatanii bilbila kan keenyaa itti galchina jechuudha. Ankuno paatanii bilbila kan kootitti galchuudhaan developer option successful naan jedheeti jira jechuudha. Developer option kana siitingiin keenya irra duddubbatti deebinee argachuu dandeenya jechuudha. Kun namoonni haaraa taatan chaanala kana subscribe godhatan developer option kan jedhu jechuudha dhufeeti kan inni jiru jechuudha. Developer option kanarra yeroo tokko ni seenna sana booda kun akkuma argaa jirtan xiqqoo scroll gochuudhaan setting developer bakka jettu kana jechuudha yeroo tokkoof kilik ni goona jechuudha. Sana booda akkuma argaa jirtan kun mallattoo jechuudha kana akkuma argaa jirtan isii kana jechuudha of taatee jirtu kan on ni goona jechuudha. Yeroo nuti on goone kaane jechuudha bilbila kan keenya daayirektiidhuma kun gubbaa kana irratti nuuf fidaa jechuudha. Irra keessa kana irratti as nu baasaa jechuudha siitingii kana kun asirraa of gochuu on gochuudha dandeenya jechuudha. Qaxxitaanuma karaa salphaadhaan argachuu dandeenya jechuudha. Siitingiin kun illee faayidaa hedduudhaaf jechuudha kan inni nu oolu jechuudha. Kaameraa bilbila kan keenya irra seennee haa ilaallu jechuudha siitingii kana on goone jechuudha. Kun amma of godheetan jira jechuudha. Kaameraa illee kaasuu hin danda'u ture amma ni kaasaa jechuudha. Okay. Kaameraa illee kaasa sagalee illee ni waraabaa jechuudha. Namoonni haaraa taatan chaanala kana subscribe bakka jettu kana addaatee jira taanaan subscribe gochuudhaan mallattoolee jechuudha qastii mul'attu kana jechuudha tuquudhaan yeroo tokko irratti kilik gochuudhaan sana booda mallattoo jechuudha ol jedhu kana nu dhufu kana filachuudhaan
mallattoo kanarra jechuudha yeroo tokkoof kilik ni goona jechuudha. Kunis maaliif gargaara yoo jenne viidiyoo jechuudha chaanala kanarratti gad lakkifamu jalqabuma irratti dursee jechuudha akka isin bira gahuudhaaf isin gargaara jechuudha.